Okay, let me show. No, no, Not for me. We don't ask. Manyama. Myanmar. Okay, sorry for the Yeah. pronunciation. Myanmar. Jirtu. Jirra naga. Maal goota sirra. You have 7 minutes in your one-to-one session. Actually, I'm in the United States. Oh, nice to meet you, Mr. YouTuber. I love your hair and your smile is so beautiful. You have to ask. You have to know. Well, I have those days a lot actually, because I'm always so excited for some cool stuff that happens. Hello guys, I hope you're all doing good. Okay, about bonding. Oh yeah, bonding. They divert the communication to politics. Hello, everybody. I am Lami, and this is sorry, but not. This is. I'm very sorry, but I'm sorry. This is English for Ethiopia. Jira jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammishootu warra nan benneef ani lammiidha. Lammishootu biraati ingiliffaan nan maasaa ture kana dhageessaniittu ingiliffaan nan maasaa ture kun nama jechisiisaa yookiin ol nama jedha yookiin harka jedha. Pay attention, the following is Trump English. Hello everybody, if you are new here, I'm Lami from Lami YouTube. In this video, I will share with you a very interesting platform where you can practice English skill with native speakers. The name of the platform is called episode.com. This platform not only allow you to practice English with native speakers, but you can also connect with individuals from different culture around the world. So it is fantastic opportunity to refine your communication skill while expanding your network. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti barnoonni Ingiliffaa kutaa tokkorraa kaasee hanga kutaa 12tti kennama, akkasumas kolleejjii adda addaatti yuunivarsiitiitti ni baratama jechuudha. Garuu namni baay'een yookiin immoo average sadarkaan Ingiliffa keenyaa beginneridha. Kanaaf platformii bareedaa kan irratti Ingiliffa shaakaluu dandeessan ta'uu qabadheen isiniif dhiyaadha jechuudha. Platformiin kuni episode.com jedhama jechuudha. Kanaaf platformii kana fayyadamtanii namoota addunyaa kanarra jiran baay'ee waliin wal argitanii Ingiliffaan haasa'uun hin danda'ama jechuudha platformii sanarratti. Kanaaf carraa lama qabate isiniif dhufa jechuudha. Platformiin kun inni tokkoffaan Ingiliffa keessatti improve gootu, lammaffaan immoo namoota addunyaa kanarra jiran nama baay'ee waliin wal bartu jechuudha yookiin immoo neetworkii keessan bal'isuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akkamittiin akka akkaawuntii banattanii Ingiliffa keessan shaakaltan viidiyoo bareedduu kana qabadhee isin dhiyaadhe jechuudha. Kanaaf hanga dhuma viidiyoo kanatti akka na hordoftan abdiin qaba jechuudha. Sagalee kana eegaluun dura namoonni YouTube channelii kanaaf haaratatan YouTube channelii kana subscribe gootanii akka eegaltan isin jechuun barbaada. Maal jennaan yoo YouTube channelii kana subscribe gootanii barnoonni babbareedan akka kanaa kun yeroo hundaa isin qaqqaba jechuudha. Akkasumas immoo waa tokkollee isin hin miidhu waan ta'eef like, share, subscribe, comment gootanii akka na bira dhaabbattan jechuun barbaada jechuudha. Amma kallattiimaan gara sagalee har'aatti. So episoodii kana fayyadamtanii Ingiliffa keessan improve gochuu barbaadanii jalqaba browserii qabdan seentu. Ani browserii Chrome kiyyaan seenaa asirratti maal jedheen barreessaa episode.com jettanii barreessitu. episode.com jettanii barreessanii gaafa isin enter jettanii gara platformii episodeniitti isin geessa jechuudha. Kunooti we connect English speakers by video jedha. Videotiin namoota walitti finna jechaa jiru jechuudha. Kun akkuma asirraa argitanii namoonni videotiin haasa'u jechuudha. Gad harkistanii sign up for free kan jettu jirti. Sign up for free irratti butanii join gochuu ni dandeessu. One to one conversation akka ta'e yookiin immoo nam tokko waliin Ingiliffaan akka haasa'u videotiin jechuudha. Inni lammaffaa immoo sessionii tokkoof kan isinii kennamu daqiiqaa 7 akka ta'e isinitti himachuudha. Namoota biyya 150 oltu episodiin kana fayyadama. Kanaafuu isinis randomly nama biyya 150 keessaatii nam tokko miit gochuu dandeessu jechuudha. Nama biyya kana nama Itoophiyaa illee argachuu dandeessu jechuudha. Namni platformii kana fayyadamu Itoophiyaa irraa jira taanaan nama kanallee randomly argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akkaawuntii banattanii episodii kanaan Ingiliffa keessan improve gochuu barbaadan yookiin immoo viidiyootiin haasa'uu barbaadanii ishee kanarratti sign up for free kan jettu jirti isheetti buutu yookiin immoo create account kan jettutti buutu. Yoo immoo kana dura akkaawuntii bantanii qabdu ta'e immoo login jettu jechuudha. Anamma akkaawuntii hin qabu waan ta'eef yookiin immoo akkamitti akka akkaawuntii banattan sin agarsiisuu barbaade waan ta'eef create account yookiin immoo sign up for free kan jedhu irratti bu'u jechuudha. Sign up for free sana booda emailii na gaafata. Emailii asirratti galchitu sana booda passwordii karakterii 10 asitti galchaa jechaa jira. Asillee confirm godhi passwordii kee jechaa jira. Emailii kiyya akkatti galcheen passwordii akkatti galcheen continue jechuu danda'a jechuudha. Yookiin immoo maal gochuu danda'a jechuudha. Gad dhufeetaniin sign up with Google kan jettu jirti. Yookiin immoo sign up with Facebook jedha jechuudha. Facebookiin keessan device keessan irratti login ta'ee jira taanaan yookiin immoo Google accountiin browserii keessan irra jira taanaan sign up with Google jettanii seenuu dandeessu yookiin immoo sign up with Facebook jechuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo akkuma amman sin agarsiisetti emailii keessan galchitanii passwordii haaraa akkasumas passwordii sana deebitanii confirm gochuutiin continue jechuu dandeessu. Ani garuu amma asiin irra deebi'aa gan barreessu sign up with Google ishee jettu filadhaa.
Yeroo sana Google akkaawuntii kiyya asirra jiru kana fayyadama jechuudha. Kunooti akkaawuntii asirra jiru na gaafachaa jira jechuudha. Akkaawuntii kana nan qabaanii akkaawuntii ishee kana na filachiisa. Akkaawuntii irratti kilik godha. Sana booda continue kan jedhu na gaafata yookiin immoo kanani eeyyama kennuuf jechuudha. Continue jedha. Kunoo email verified jechaa jira. Sana booda maal na gaafata name everyone show their real name of episode jedha. Maqaa kee galchichaa jira. Maqaa kiyya Lammishaw jedheen barreessaa. Maqaa abbaa kiyyaa immoo last name immoo Tube jedheen barreessame. Lammishaw Tube jedheen maqaa YouTube kiyyaa barreessaa. Jalatti immoo nickname kan jettu jirti. Bakka nickname kanatti optionalidha garuu ani yoon barbaade YouTuber jedhee galchuun nan danda'a. Sana booda gad dhuftanii I was born in jedha. Biyyatti dhalattan sin gaafata. As keessaa gad scroll gaafa gootanii gaafa harkistanii drop down menu kana keessaatii biyya keessan ni argattu. Ani amma Itoophiyaa keessatti dhaladhe waan ta'eef Itoophiyaa jedheen filadha. Isinis biyyatti dhalattan filattu jechuudha. Sana booda maal jedha people under 60 cannot use episode even if they are fluent in English jedha. English isaanii dansaa yoo ta'e yookiin immoo fluent yoo ta'e namoonni umurii waggaa 16 gadi episode ni fayyadamuu hin danda'ani jedha. Sana booda born year bara dhalattan sin gaafata. 998 jedhani. Sana booda gender na gaafata. Male moo female na gaafata. Male filadha. Sana booda phone verification jedha. Not visible to other episode members jedha. Koodii biyya keessanii yookiin immoo country koodii sin gaafata. Bilbila ani galchuuf deemu Itoophiyaa waan ta'eef country koodii Itoophiyaan galchaa Itoophiyaa. Then lakkoofsa bilbila kiyyaan galchaa. Sana booda your purpose jedha. What is the reason to join episode jedha. Inni jalqaba to practice English conversation kan jedhu jedha. Inni lammaffaa to meet new people with diverse culture kan jedhu jedha. Sadaffaan immoo to have face to face conversation with my friend online kan jedhu jedha. Kan isin tola filachuu dandeessu ani sadansaan filadha. Sana booda continue kan jedhu tambua jechuudha. Sana booda maal na gaafata English level jedha. Level English kiyyaa na gaafata. Native, fluent, intermediate kan jedhu jira. Native jechuun nama afaan dhalootaa jechuudha yookiin immoo mother tongue keessa yoo ta'e Ingiliffii native filattu. Yoo immoo Ingiliffa akka afaan kamittuu haasa'uu dandeessu immoo fluent jettanii filattu jechuudha. Inni sadaffaan immoo intermediate kan jedhu jira. Dandeettiin Ingiliffa keessanii giddu galeessa yoo ta'e intermediate filattu. Beginners are not allowed jedha. Yoo beginners taatanii eeyyamamaa miti episode irratti jedha. Fluent or intermediate yoo filattanii gaariidha jedhee yaada'anii. Kan amma intermediate jedheen filadha. Sana booda continue kan jettu filattu jechuudha. Erga skill Ingiliffa keessanii filattanii continue jettu. Kunoo accounting kiyya already create naa ta'e jechuudha. Welcome to episode word jechaa jira. Kunooti start this session kan jettu kanatti buutiin maal gochuu danda'a jechuudha. Namooliin conversation eegaluu nan danda'a jechuudha. Ittan bu'aa. Sana booda kunooti naa baaseera jechuudha. Join now kan jettu jirti. Join now itti gaafan bu'u maal gochuu eegala jechuudha. Nama naaf fida jechuudha. Nama duuka haasa'u jechuudha. Join now ishee jettu ittan bu'aa jechuudha. Secondii 28 eeginaa jechaa jira. Haga nama naaf fiduutti jechuudha. Secondiin kun kanaa olis ta'uu danda'a. Kanaa gadis ta'uu danda'a jechuudha. It depends jechuudha. Murtaahaa miti. Kanaafuu hamma sana eeguu qabu jechuudha. Nama miiti gootanii duuka taphachuuf jechuudha. Suurri kiyya kun akkuma argitan karaa harka bitaa irra keessaan jirti jechuudha. Jalqaba maal sin godhachuudha? Waiting roomii sin galcha. Akka haaraattan seene waan ta'eef waiting roomii gaaffii tokko tokko sin gaafata jechuudha. Connecting to host room. Welcome to episode. Hello. Hello, my name is Iyo. Bethlehem here, and YouTuber here are from Ethiopia, and Manu is from Ivory Coast. Hello guys, I hope you're all doing good. The countdown is here. That just means you will be moving to the waiting room to have 4 minutes conversation with your partners. Enjoy it and see you again later. Thank Kunooti where is my partner jechaa jira. Nama naaf fidaa jira. Kunooti nama naaf fideera jechuudha. Hello, Lamis. Lammishaw. Okay, Lamisu, nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I'm good, thank you. And how are you? I'm fine. And where are you from? And you are from Ethiopia? Yeah, I'm from Ethiopia. Do you know Ethiopia? For how long you have been here in this platform? By the way, this is my first time to join episode. Yeah, I know, because of there is writing in your name, beside your name is new. I have been here for 1 year. Chemistry, okay, about bonding. Oh, yes, bonding. Bye bye.
Okay, nama kana waliin haasa'ee fixeera jechuudha. Namni kun Ingiliffaa fakkii haasaa moo akka kenna haasa'u kan jedhu beetar zaammii kan jedhu filachuu ni danda'a yookiin immoo akka haasa'u ta'e immoo asmii jechuu ni danda'a. Siinii ol yoo ta'e beetar zaammii jettu akkuma keessan yoo ta'e gudaa asmii jettu. Yoo Ingiliffaa hin danda'u namni kun jedhe immoo nooti gudaa asmii jedheen filadha. Akkasumas immoo want to meet him or her again jedha. Nama kana irra deebitanii arguu barbaaddu jedha. Yoo arguu barbaade I love to kan jettu filattu. Yoo irra deebitanii arguu barbaadan immoo warra kana filachuu ni danda'a jechuudha. Sana booda marsaa tokko kunoo daqiiqaa 7 nama tokko waliin haasa'ee xumureera jechuudha. Marsaa lammaffaa ammallee nama biraa yoo nama biraa waliin haasa'uu barbaade go-to homepage kan jettu kan jirti isheettan bu'a jechuudha. Sana booda kunoo start this session kan jettu bu'a jechuudha. Marsaa lammaffaa nama biraa waliin haasa'uu yoo barbaade join now kan jettu bu'a jechuudha. Join now kan jettu yoo bu'e irra deebi'ee nama biraa argachuu ni danda'a jechuudha. Akkuma nama dubartii amma waliin daqiiqaa 7 haasa'e ammallee nama biraa waliin daqiiqaa 7 haasa'uu ni danda'a jechuudha. Kunoo join now kan jettu bu'a. Join now jedha. Sana booda randomly biyya kamirraayyuu baay'ee biyya Itoophiyaa irraas ta'uu danda'a jechuudha. Nama platformii kanarra jiru nama ta'e randomly isinii baasa jechuudha. You are meeting a friend after 56 minutes jedha. Daqiiqaa kana booda yookiin immoo sekendii kana booda nama argatta jechaa jira jechuudha. Nama ta'e waliin walitti na fidaa jira jechuudha. Kunoo reconnecting jechaa jira. Rakkoo networking itti fakkaata. As I think his connection is not stable. Connection isaa rakkoo qaba jechuudha. Kan amma na waliin seene suni meet new partner jedha. Asirratti tooppikii nuu kennaa jira jechuudha. Hello. Welcome. How are you? I'm fine. And you? Oh, thanks. My Angola I'm sister. good. I'm very My Angola sister. yes, Welcome. my Ethiopian brother. I love your hair and your smile is so beautiful. Thank you, my sister. Thank you. So tell me more about you. My name is Lami and You are YouTuber? yeah, I'm YouTuber. Oh, nice to meet you, Mr. YouTuber. Nice to meet you too. Okay, tell me what is your YouTube Let me show channel? too. Let me show to right from me. Okay. Oh, okay, let me show. Let me YouTube. Luina. Mhm. I'm not pronouncing your name very well. Could you tell me your name? Luina. 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 Yeah, Luina. Oh, thanks. Oh, I found you. Yeah. Yeah. Okay. Oh, I'm a YouTuber. Wow. So, tell me more about you. Sorry, 27 years old. We Ethiopians, You forget we your Ethiopians, age. we Ethiopians don't need to reveal our real age. You forget your age. You forget your age. Okay, this No, is no, normal no. for me. I forget my age every time. Sometimes I like, I am 28. No. I'm 27. Why I plus more year? No. You are 27. No, I'm 25. No, Luina, you don't have to. You don't 25. You are 27. Please stop with this. Yeah, it's normal. So Yeah. What about you? I am 27 years old, and I'm very things. Oh my God, I am engineering. I am Are you single or I'm single. I will I'm single. You think because my ring? No, I am single. if so I will marry you. No, you you don't know me. Don't have beautiful girls in your country? Beautiful woman? Many more, but I want. From which region you are? Okay, Tegra, have Tom, Toressa. Kajarate akkuma isin amma argitanii nama Itoophiyaa ture kan ani meet godhee daqiiqaa torba naa kennee ture daqiiqaa torba haasofnee xumure jechuudha. Nama sana waliin start this session kan jedhutti buutu sekendii 90 eeguu qabda naan jechaa jira. Haga sana eeguu qabdu jechuudha. Conversationii tokkoof kan isiniif kennamu daqiiqaa torbadha. Daqiiqaa torba keessatti nama waliin haasoftu jedha. Namni isin meet gootan yookiin immoo namni isin waliin haasoftanii addunyaa kamirraayyuu ta'uu danda'a jechuudha. Yookiin immoo biyya kamirraayyuu ta'uu danda'a jechuudha. Nama platformii kanarra jiru randomly isiniif fida jechuudha. Halloo. Aye, Jirtu. jirra naga.
Maal goota sirraa? Yaaduma. Baga nagaan dhuftanii. Ayyee. Baga nagaan nu eegde. Pilaatfoormii kana reef seentu reef jooyin gootu? Harruma eeyyamti. Okay, miti. Platformii baay'ee bareedaadha by the way. Your partner was disconnected. Our system has detected your partner violation of the guideline. The system was detected 2 people in your screen. Please rejoin. Okay, namni lama fayyadamuu hin danda'u jedha. Akka carraa ta'e akkuma isin amma argitanii nama Itoophiyaa ture kan ani meet godhee kan nu kaasaa ture jechuudha. Meet new partner kan jedhu jira. Partnerii haaraa meet gochuun qaba jechuudha. Sekondii 35 eeguu qabda naan jechaa jira. Sana booda nama haaraa waliin wal argachuudha. Okay, tell me about a night you couldn't fall asleep because you were waiting or too excited for the next day. Well, I have those days a lot actually because I'm always so excited for some cool stuff that happens. But one time I remember I couldn't sleep the whole night because we went for snowboarding and it was going to be my first time ever. I was so excited. I really wanted to learn snowboarding and I was like thinking about it all the time. Can I do it? Will I fall? Have I success like really quickly or not? It was tiring. Okay, that was my example. How about you guys? You have a one-on-one session for 7 minutes. Let's have fun. Hello. Hello. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. My name is Junair Khan and I am from India. Can you tell me the meaning of Dunar? I don't know. Really, I don't know. How, brother? Why you didn't ask your family? You have to ask. You have to know the meaning of your name. That's Okay. I will ask to my family, but till today I have never asked to my family what is the meaning of Junair. I never have searched about my name meaning. What is the meaning of Junair? So that's why I am telling you. I don't know think you are a careless man, right? So tell me about the day when you just couldn't sleep because you were so waiting for the next day. When I was child, my father said to me, I will buy a cycle for you to borrow Okay. tomorrow morning. So I was so excited that finally I will have cycle. So I can't sleep whole night. That's very interesting, I- brother. Yeah, I could not sleep all night. That's my story. Tell me about you. Okay. Sana pun nama biraa arguu barbaaddanii go to home kan jedhu kana seentu jechuudha. Sana booda ammas start session hin jedha. Akkuma ammaa kana daqiiqaa 7 kenna jechuudha. Join hin jedha jechuudha ammallee count down gochaa jira jechuudha daqiiqaan kuni yookiin immoo secondiin kuni. Your partner is waiting for you jedha. Hello. Hi, how you doing, bro? I'm fine, and you? Yeah, fine, thanks. Senegal. Oh God. Do you know Mane? Mane, yeah, the good player of football. Actually, I'm in the United States, in Los Angeles City College. I came in the United States a few months ago to improve my English, you know. You'll come to your country, Senegal, or you will stay there? Yeah, for future, I'll come to my country. Yeah, Okay, you'll exactly. come back. Yeah, exactly. Why you will not stay there? Sorry. No matter. Yeah, I'm sorry, man. No matter. So, You have 7 minutes in your one-to-one session to make a story using the words. Don't forget, when you start talking, to focus on the stories themselves. Hello, welcome. Hi. How are you? I'm great. What about you? Nice to meet you, brother. Yeah, nice to meet you too. Your name and from where you are? My name is Jodole. I'm from Myanmar. 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 Okay, sorry for the Yeah. pronunciation. Myanmar. Yeah, it's a good. Why you are here on this episode? Well, yeah, actually, I have to improve my English skill and Okay. pronunciation and accents as well. What you are doing for a living? Oh, I'm currently a student. I'm studying university. I'm a second year student. My major is chemistry. No, I don't want to discuss about my major. It's really embarrassing, so that's why. Okay.
Choose at least one of the following 3 words and tell a story about it. There is a better, hobby, and a zoo. Yeah. Just select one of it and I would like to choose a hobby. So maybe 2 years ago, I have a training to play a football with my friends and also coaches, football coaches. Okay. And for the bad thing, like I didn't arrive at training on time. That's why my captain told me that, and if you do that again. Okay, connection in Namasana sirrii hin jiru disconnected. Sorry, we lost your partner. Your ticket has been recovered. Meet new partner kan jiru jira, leave kan jiru jira jechuudha. Kanaaf yoo akkasittiin rakkoon connection jiraate namni si waliin haasoftan adda cituu danda'a jechuudha yookiin immoo haasaan keessan adda cituu danda'a yeroo sana leave jettanii bahuu dandeessu yookiin immoo meet new partner jechuu dandeessu garuu otoo nama waliin haasoftanii leave kan jedhutti yoo buutanii maal sin gochuu danda'a jechuudha episoodii sin adabuu danda'a jechuudha. Dhumarratti maaltu jira isinitti fakkaata as kanatti choose a members you want to meet more often kan jedhu kanatti add jechuu dandeessu jechuudha. Nama si'a takkaa ol meet gootanii maal gochuu dandeessu jechuudha as kanatti add gootanii yeroo hundaa waliin haasa'uu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaata asirratti garuu kan isinitti himuu barbaadu yookiin immoo seera episoodii kun akka inni isin adabneef maal gochuu qabdu jechuudha. Uf dhoksuu hin qabdanii, muuvimentiin taane agarsiisuu hin qabdanii, mallattoon taane agarsiisuu hin qabdanii. Seeraan teessanii fuulduratti teessanii viidiyoo keessan yookiin immoo kaameraa fuuldura teessanii haasa'uu qabdu fuula keessan dhoksuu hin qabdanii akkasumas immoo bakka wacaa keessa teessanii yoo episoodii kana fayyadamtoota irratti cufa jechuudha. Namni biraan illee biratti argamuu hin qabu qofaa keessan qofa teessanii jechuudha kan isin pilaatfoormii kana fayyadamuu qabdan jechuudha malee iskiriinii keessan irratti yookiin immoo kaameraa keessan irratti namni 2-3 argame jennaan isin irratti cufa jechuudha. Inni biraa immoo otoo episoodii kana fayyadamtanii leave now kan jettu kunoo karaa harka mirgaa kana gadi leave now jettanii yoo itti buutanii baatanii maal jechuudha isin adaba jechuudha. Kanaaf leave now jechuullee hin qabdan jechuudha. Haga dandeessanitti jalqabaa gadhumaatti eeguu qabdu gaafa haasaa eegalta jechuudha. Kanaaf akkanattiin pilaatfoormii kana fayyadamtanii Ingiliffa keessan improve gochuu dandeessu yookiin immoo Ingiliffa keessan fooyyessuu dandeessu akkasumas immoo namoota addunyaa kanarra jiran namoota baay'ee waliin connect gochuu dandeessu yookiin immoo waliin wal baruu dandeessu jechuudha. Suur-sagaleen har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata akka suur-sagalee kana jaalattan akka viidiyoo kana jaalattan abdii guddaan qaba jechuudha. Yeroo ta'anuttis immoo platformii akkuma episode.com kana kan Ingiliffa ittiin practice gochuu dandeessan akkasumas immoo namoota adda addaa waliin ittiin wal baruu dandeessan platformii baay'eetu jira jechuudha isaaniin qabadheen dhufa jechuudha. Kanaaf suur-sagaleen babbareedaa kanaa kun akkasiin qaqqabu yoo barbaadan YouTube channel kana subscribe gochuu hin dagatina jechuun barbaada. Subscribe gochuu qofa miti. Mallattoon laayikiin ni jirti jechuudha viidiyoo kanarraa isheetti buutanii akkana jajjabeessan jechuun barbaada. Isin waan tokko illee isin miidhu anaan garuu na fayyada waan ta'eef na jajjabeessa waan ta'eef mallattoo laayikiitti akka buutanii akkasumas immoo bakka koomentii jalatti otoo koomentii yookiin immoo yaada keessan naa barreessanii natti tola waan sirreessuu qabu waan fooyyessuu qabu otoo natti himtanii baay'een jaalladha jechuudha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma hanga suur-sagalee yeroo xaanuun wal arginutti bye bye.